kiyya diasporaan sun barka zabana kana koo qabdan nu gubee jira bar. Saboo fuudha jaamali beelisa. Fuudha maal boo torban dabree nim fuudha jee tarkaa fuudhee barkititti. Waan isin galti asirra mucaa sun dhalaan bakka deemtu akka shimbiroo jalati waan kana saniifuu mucaa kana ijjala kutuu qabna. Boo san qabnee saayiboo akka daaratti dhukkee isa godhuu qabna. Bakka ni abattarra mucaa sana. Haabii baruun ammaa urusee jira. Haaduu muka maarumaan taana. Bakka. Ay rifeensa. Boo otume. Maal maal. Dabru. Maal maal. Ati waan itti jirtu san ni dhaabdamu hin dhaabdamu. Maaliif jirta? Diaspora boo akkam jaamu. Arraboota itti deebiiti booda ko dhufee kan maal jaa kuyyoo maal jaa inni maal jaa maal ta'u Maaf sinjaasa? Maalin beeka saahibi ana kanuma nitin kan amba akka fedhe yoon jiraadhe dhalaa yoon jala deemte jiraachuu hin danda'u. Maaltu aan hin ga'e? Maaltu ga'e? Wayyaana gaana Daani'el. Wayyaana gaa'u biyya mootummaan hin jiru. Maal? Maaltu hin beekaa kan? Naa faadha maal onne kana? Hin beekaa naa gaafatu. Kam inni meeqeessa? Kunoo kanneen beekam? Saahibi kiyyaa deem guyyaa doon tanaa mucaa nu fide san nuti har'allee borus taanan inni guyyaa tan maastar fidee dhufee miti gaafa adda garee ni cafaynaa. Aboo akka inni ol liqimsiru goonaati maal taate? Ni argita hoo narra dhiisu waan sanii. Kiyyaa kan karaa ta'e fidullee nuti uffatee adeemu malee karaa ta'e hin beekuun saahiba isaa tollee. Hai dhaabbata hin jirjenna. Kiyyaan karaa fide maaliif yoo baxxaree ta'e nuti amma jiruu barbaanne kaniifu dhiira akka Dhaggeeffadhaa ammoo.